dhugaan hin qal'atti malee hin cittu. Godinni Harargee Lixaa akkuma godinaalee Oromiyaa kaanii yoo dhimmi tokko dhalatu waliin mari'atanii falatti barbaaduun aadaadha. Kana malees dubbii kulkulfachuu, bulchanii oolchanii itti wal qeequu fi ija hamaan wal gaarreeffatanii wal ilaaluun tasumaa hin yaadamu. Faallaa isaatiin ammuma hubachuu, ammuma mufachuu, ammuma dubbachuu, garaa keessaa haaloo baafachuu. Yoo namni tokko kan xiqqoo garaan isa jabaatu argame immoo jaarsummaan hiikuu itti dhiisi aboo dhiisi kahaaya jedhanii araaraan goolabuu. Sobni safuudha. Dhugaa dubbatanii kan dhufu immoo rabbiin itti kadhatu. Kun amala Harargeeti. Dhimmi godina Harargee Lixaa aanaa gammachiisitti ta'e kun ammoo amala jiruu fi jireenyaa ummatichaarraa adda ta'een taatee raawwateen maanguddoonni rifataniiru. Dargaggoonni uggum jedhaniiru. Dubartoonni dhala keenyaan hin bahin jedhaniiru. Obbo Faisal Qaqqabaa jiraataa aanaa gammachiisi. Haati warraa isaanii Aadde Nafiisaan har'a ganamaan hirribaa dammaqxee daa'imman ishee lamaan irraa fuula isaanii dhiqxee ishee durbaatti shiita huccuu ishee irraa hafee xiqqaatee hodhametti uffistee isa dhiiraas akkuma akkasaatti uffatatti jijjiirteettiifi. Sana booda immoo hojjaa abbaa warraa ishee cireedhaan booda dhuguu dhaabuudhaaf hoffaa agadaa goggogaasaa funaantee abidda qabsiifachuuf isheedhaa jedhu kottee dhageessee ofirra yoo laaltu abbaa warraan ishee har'a waan ciree afaan kaawwatee manaa ba'uun fakkaatu. Fuula isaarraa aarii, ariifannaa, miira wal makaa tokkotu mul'ata.